Yoon. Taatee warra. Akkam nu jetani. Maal jirroo? Ajoo fi abboon jirani. Hin jirane. Gabbaan. Eessa kutan? Dandoolaa. Maali maal taatee warra? Warreen dadhabiitiin mataan kan hundaa nu jeeqame. Maal? Si dhukkubaan see? Maal na dhukkuba sammuun akkuma dhukkubteetti hin jiraan biroon. Obbo fittiin qabin kaatii saara. Aara fittiin qabane fittiin qabin. Naajjee. Aara akkamittiin fittiin qabne gurbaan dheeggadda utummaan fuulee fillee achi gubbaa keenya. Arraan tana kun qaraasanii nu dhufe. Oo gurbaa irra laalin kana hattuudha. Ilma abbaan beeyne kana. Inni Beesiisiga. Lammaan tana bar waan haraawwan dhageenyesu. waan dhageenye. Jawaar Mahammad mana keessatti hidhaniiti. Bootaa. Jawaar Mahammad akka addunyaa san gubbaa bakka fedhe akkasitti deemu san. Kun ammaan tana Finfinnee keessa hidha jiranne. Akkuma mana hidhaatti gaa ammaan tana maal godhan beektaa? Inni mana tokko keessa jira. Waraanni biyya san guutuudha waraanni wayyaaneetii fi OPDO kajaan ODP isaaniitii fi kajaan kun hundinuu itti mareeti. Inni mana keessa jira. Garuu qeerroon alhamdulillah. Qeerroon akka teenyaatun akka jirtutti hulaa san dura yoo kana dhagaachi darban dhagaa lafa muuziin jira. Namarra bu'u malee. Innaa qeerroodha. Dhugaamu. Kanaatiitu mataadha dhukkubse. Beeka itti uffata qabbanaa naafiti irraa hin asumaan gachiisa. Jedhamtaa? Inni dadhabee isaa barraatti. Ajoo lafa ijjiirtaare. Asumaan gachiisa kamiin waata. Maqaddaadha nama adda waan dibdileessis kanneen. Bilisiinsi bitaa? Meedeen baqale. Akkamitti kana nu godhe amaartichi. Kana dhiisi godhe. Oromoo jennetti fuune. Abbu saddeet irraa dhufee bari inni abbaan isaa nama saddeet irraa fuute ati kana raayis xiqqoo kana raayis xiqqoo kana Oromoo raayis jennee xiqqoo. fuuneeti Oromoo keenyaan nuuf filame jennee akkasitti isa ol qabnee maal goonee achi gubbaa keenya. Kunoo achi dhufeeti kunoo. Akka kopheet nu deebise. Amma ciisa. Sabaa sablammoota keessa taa'ee nu arrabsa. Hattuu warra. Maqaa Oromoo guddaa maqaa Oromoo akkana bareedu kana numatu fataa'u inni ilaa irrattu. Isumaa fi amaara inni wajjin deemu tikiree isaa sanuu walumaan gad deebisnee yoon siin jee ool. Gad deebisuu qofaa. Mataa isaa gad deebinee miila ol deebifne. Sabaa sablammoota Oromoo hin feene. Akka ideen hojii keessa bulle abiyyiin. Eessa keessa? Finfinnee keessa. Ajjeesuu qaba. Finfinnee maal jira kun tortoraan biyya alaa deemaati. Mee manni irra baati xiqqoo televiziyoona keessanis gad xiqqeeffadhaati. Dhaggeeffadhaanii irra ba'a. Tamam. Maaliin rafaa fi namni garaan qubatee waan rafu. Anamni manaa hundaan sanumaan harkaa fudha silaa'uu. Waan rafu hidhaasi. Irra laalanii siin jee. Yoo laara gubatte yaabo. Oga amma waan obboleessa nyaannu irra guddaa jee. Galmaan ga'u waan isa kan mataa dhukkubsaman. Edanu yoo abiyyi ne. Dhiise numa bariitu ganama subiidhaan achi keessa isa deemnee baasuu qabna. Yoo beekamaa mi har'a achi keessa oolu. Inni abbaa qayrootiisi abbaa sabaa sablammoota hundaati abbaa nama hundaa. Dachii fi Waan barma. obboleessi keenya kan nurra guddaa jee nutis galmaan ga'uu qabna. Waan isa kan mataa dhukkubse nuti mataa nu dhukkubsuu qabaa. Beekama. Ay barisaa bar ammaan tana. Abjoora ijata kaarrafaa jee bar ija lamaan irra finaadha. Bashoon amma ijata kaarrafuu eegalte amma dhiyoo ta'a. Amma inni nu Jawaar jechuun abbaa qayrooti abbaa sabaa sablammootaati abbaa nama hundaati dura duuna yaa. Dura duuna boola hin Oromooti gurbaan. Waan obboleessa keenya kan nurra guddaa mataa dhukkubse nuti mataa nu dhukkubsuu qaba. Beekamaa mi. Boru ganama achi nu bari'uu qaba. Akkana laala kiyyoo nu bari'uu baatte rakkoo. Isa dura yoo duubaanne eenyu dura duune. Eegaa wanni dalanneef yoo isa lubbuu isaa bituu baanne Beekamaa mi. maaliif uumamneef Ay barra Jawaar jechuun wayi nama tokko isa barra. Oromoon cufti bari isaaf dhaabbatte ija jechuun wayi kanatti namni ija cufaa deemuu danda'a. eegaa Ija bara inni yoo inni du'e bara. Bari yoo inni du'e abiyyiin bar nutis xiqqummaan nu hojjetu duudha. Abiyyiin fanjii nu darba hattuudha. abiyyi amma mataa irraa kunnee boolla gurbaa kaanti darbamuu qaba. Inni boon wantanaa war dhiyaate. Kara jala haani adeemu innis Haadaan isa fuunaan siin jee. tamaam mataa isaa dachii gad deebisineeti mormarree isa irra jennee isa fuudhuu qabna. Wayi haada bi. Abiyyi ማለት
Oi bo. ዶንቆሮ ማለት ነው። አብይ ማን ማለት ተደበረ? ዶንቆሮ ማለት ነው። አብይ ማለት አብይ ማለት ቦ አብይ ማለት ዶንቆሮ ማለት ነው። አብይ እናትን ብቻ አብይ ማለት አብይ እናትን አብይ ብቻ ቦታ ማለት ታይ ማለት ቦታ ታይ አብይ ታይ ማለት ጌዝና አብይ እናትን ብቻ አብይ ታ አማዝንግሩ አብይ አዝንግሩ አስንጅብ አብይ ማለት ቦማን ዶንቆሮ ማለት ነው። አብይ እናትን ብቻ እናትን ብቻ አብይ እናትን ብቻ ማለት አብይ ጀዋር ዲሲ ሰፈሮሞ ዲሲ አብይ ባዮ ላጥቁም ነው ማለት አብይ አማን ልድራ አብይ ቦ ዝንግሩ አብይ ነው እንዴ? አብዱል አብይ ማለት አብዱል አብይ ቦ አብዱል አብዱል አብይ ኦሮሞ ዲሲ አብዱል ኦሮሞ ሰበኮ ዲሲ ኦሮሞ ዲስ ኦሮሞ ዲሲ አብይ ዝንግሩ ቦ ጉርባ ማለት ኦሮሞ ዲሲ አብዱል ላ ቦ ሆ አብይ ነስ ኦሮሞ ዲሲ አብይ